Kim Jong-un yeroo ammaa addunyaa irratti hooggantoota baay'ee yaaddessoo jedhaman keessaa isa duraa ta'eera. Misaayila haaraa qorachuuf yeroo ajaju intarneetiin suuraa isaa qoosaa hedduudhaaf itti fayyadamaatii kan jiru. Namoonni hedduun namichi kun misaayila dhukaasuudhaan bashannana argata jechuudhaan itti qoosu. Garuu dhugaan jiru tokko waan inni hojjetu qoosaa qofa osoo hin taane siyaasa addunyaa jijjiiruu keessatti hiika guddaa akka qabutu himama. Akka gabaasni miidiyaalee garaagaraa jedhutti Kim Jong-un tajaajila waraanaa daawwatee misaayila Crucial Missile jedhamu oomisha adda ta'e qorachuudhaan ifatti mul'iseera. Misaayilli kun ulfaatina guddaa kan qabuuf galaanarraa gara lafaatti haleellaa raawwachuuf kan qophaa'edha jedhameera. Hayyoonni nageenyaa tokko tokko akka jedhanitti yeroo hoogganaan biyya tokko misaayila haaraa qoratu ergaan inni dabarsu biyya isaa qofaaf osoo hin taane diina isaaf addunyaa hundaaf dhaamsa keessoo afaan isaaniif galuun himuu isaati jedhu. Kana jechuun qorannoon kun akka agarsiisutti humna ofii isaa diinota isaatti agarsiisa. Kim Jong-un ofii isaatiif immoo itti bashannanuu akeeka. Namoonni hedduun yeroo boqonnaa isaanii fiilmii ilaalu, gariin ammoo muuziqaa dhaggeeffatu yookaan imala suutii adeemuudhaan sammuu isaanii boqochiisu. Garuu akka xiinxaltooti jedhanitti bashannanni mootii Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un kan nama kamiirraayyuu addadha. Inni yeroo hedduu bakka misaayilli irraa dhukaafamu dhaabbata. Misaayilli samii keessa akka bakka bonaa yeroo isheen imaltu ilaalee itti gammada. Loltoota isaa waliin qorannoo waraanaa geggeessuuttis boqota jedhameera. Hayyuun siyaasaa Eeshiyaa tokko Kim Jong-un misaayila akka meeshaa waraanaa qofaatti hin ilaalu, akka meeshaa bashannanaa tokkottis ni fayyadama jechuudhaan ifoomseera. Gama biraan wal dhabdeen Iraan, United States fi Israel gidduu jiru yeroo ammaa addunyaa guutuu yaaddessuu irratti argama. Hayyoonni hedduun akka jedhanitti yoo waraanni kun babal'ate biyyoonni akka Kooriyaa Kaabaa kallattiin itti hirmaachuuf of ijaaraa jiraachuu akeeku. Kunis jijjiirama addunyaa fiduu ni mala jedhu. Biyyoonni tokko tokko sirni addunyaan amma ittiin bulaa jirtu kan Ameerikaan hoogganamu waan ta'eef akka jijjiiramu ni barbaadu. Hayyoonni siyaasaa sirni addunyaa yeroo hedduu waraanaan jijjiirama. Kanaaf yoo humni Ameerikaa dadhabee biyyoonni akka Raashiyaa, Chaayinaa fi Kooriyaa Kaabaa carraa kana fayyadamuu danda'u jechuudhaan ibsaniiru. Sababa wal dhabdee Kooriyaa Kaabaaf biyyoota lixaa kan ta'e keessaa tokko Kooriyaa Kibbaa yoo ta'u, yeroo ammaa Kooriyaan Kibbaa sirna ittisa misaayilii haaraa biyyoota Arabaatti erguu jalqabdeetti. Sirni kunis misaayila pilaastikii ittisuu kan danda'u yoo ta'u, xiinxaltooti tokko tokko akka jedhanitti yoo misaayiliin Iraan dhukaastu fashalaa'ee sababni isaa teekinooloojii ittisa misaayilaa kana ta'uu danda'a jechuun himu. Kun ammoo Kim Jong-un ni aarsa. Bara waraana addunyaa lammaffaa booda Kooriyaan bakka lamatti kan qoodamte yoo ta'u, garri kaabaa deeggartoota Sooviyeetii, garri kibbaa immoo deeggartoota Ameerikaa ta'uun akka suphee gargar cabanii hafani. Supheen addaan baatee akkuma walitti deebi'uu hin dandeenye haga guyyaa har'aatti araarri gidduu isaaniitti hin buune. Daangaan biyyoota kana lameenis 38 parallel jedhamuudhaan waamama. Bara 1950moota keessa waraanni guddaan Kooriyaa gidduutti kan baname yoo ta'u, waraanni sun lubbuu namoota miliyoona hedduu balleessuu danda'eetu kan ture. Haa ta'u malee haga har'aatti isaan gidduutti waliigalteen nagaa guutuu hin mallatteeffamne. Hayyuun seenaa tokko akka jedhutti Kooriyaan waraana dhaabdeetti garuu nageenya waaraa hin arganne. Yeroo dhiyoo kana hooggantoonni XIJP'n Vladimir Putinii fi Kim Jong-un walitti dhufuudhaan agarsiisa waraanaa irratti waliin mul'ataniitu kan turani. Kun immoo biyyoonni lixaa waaroo yaaddoo uffatanii akka miixatan isaan taasiseera. Beekaan ji'ooppoolojistii tokko akka jedhutti yoo biyyoonni kun sadan waliigaltee cimaa uuman madaalliin humna addunyaa ni jijjiirama. Kanaaf gaaffii guddaan amma jiru Kim Jong-un dhugumaan akkuma jedhee gara waraana biyyoota bahaa giddu galeessaatti ni seenaa laata kan jedhudha. Ammaaf kallattiin tarkaanfii waraanaatti seenuu isaa ragaan agarsiisu kan hin jirre yoo ta'u, garuu dhugaan jiru tokko yeroo addunyaan wal dhabdee keessa jirtu kanatti misaayilonni Kooriyaa Kaabaa qorannoo isaanii itti fufanii jiraachuun yaaddoo waraana kana hammeessuu malu ta'ee mul'ateera. Waraanni addunyaa yeroo tokko qofaan hin jalqabu, mallattoolee xixiqqoo hedduu irraa kan dhufudhas jedhameera. Egaan kanatti aansee maaltu ta'a laata? Deebiin isaa walumaan kan ilaallu ta'a. Kun agartuu miidiyaadha. Addunyaa ilaallaa, dhugaa ni gabaasna.